babaarufa fayyaa nageenyi sanbadaadha dhaggeeffattootaaf daawwattoota arratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo akkam jirtan kurfiin teentaa ammaan tanaa turtii gaafiif deebii miseensoraan bilisummaa Oromootiif barreessa hitaab asoosam qaxxis qabsoo jaallola waliin jaalxiiqi dhugaasaa arratti biyyoolessa Oromiyaa irraa taasiseef sirnee basoosam qaxxis qabsoo dirree qabsoo miseensoo waraan bilisummaa Oromootiin taasifamirraa suur sagalee yoohaa waraabbii viidiyoo taasifam qabannee sanii dhiyaannee jira. Dursi viidiyoo sirna eebbi hitaab asoosam qaxxis qabsoo irraa fudhan isan daawwachiifne achii turtii marii barreessa asoosam qaxxis qabsoo waliin turtii gaafiif deebii qabannee tarkaanfan. Nufaantaaf kasanawwat angalma Oromoo yeroo lammeessitootiif anaa dhufu jedhe itti dhiyaadha. Asuma irratti kitaabni kuni manni Oromoo eessa jiraataa ture maal akka godhaa ture akkamitti akka abashaadhaan dhaalame lafa isaa akkamitti akka dhabe qabsoon bilisummaa Oromoo eessaa akka eegalte garamitti akka deemtu eessa akka geessu kitaaba of keessaa qabdudha. Ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo oboo fi barreessaa kitaabaadhaa qaxxisaa qabsoo toora sarara bilbila irraata biyyoolessa Oromiyaa irratti argamtee nuun dubbatuuf ayyamamaa ta'uu keef guddoon si galatoonfadhaa ani xiiqii dhugaasaati baga nagaan dhufte. Ayyee atillee baga nagaan needdee carraa kanaanii atisii gara irraata biyyaalessaatti naaf fedhuu keetiifi guddaan si galatoonfadhaa. Jaallolaan jedhama miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Konyaa Wallagga Bahaa keessa socho'udha. Ayyee fayyaa ta'e jaallola dhiyeenya kana kan gama garaagaraatiin dhagaa jirru miidiyaa hawaasaa irrattis kan argaa jirru jaallolaan kitaaba tokko barreesseedha kan jedhamu. Kitaabni kee kun maali? Ayyee akkuma mata dureen isaa ibsu kitaabii kiyyaa asoosama dheeraa qaxxisa qabsoodha. Asoosamni kun immoo haala jiruuf jireenya hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffatee kan barraa'ee fi akkasumallee qabiyyeen isaa kan waraanni bilisummaa Oromoo akkamittiin qabsoo akka gaggeessuu fi mudannoo fi muuxannoo akkamii akka qabu namaa fi dhaamsa isaa achi keessatti qaceesseen kaa'ee jira jechuudha. Ayyee akkan hubadhutti gaa asoosamuma dheeraadha jechuudha. Eeyyee asoosama dheeraa kutaa tokkoffaa fi lammaffaa qabudha. Amma kan maxxanfame kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaa barraa'ee walakkaa ga'eera. Kutaan lammaffaa alanaa gabaarran oolchaa nan maxxansiisa jechuudha. Amma gaa qaxxisni qabsoodhaa kutaa tokkoffaan xumuramee gabaarra ooleeraadha akkati jettu. Amma maxxanfamee gabaarra oolee fuula dubbistootaa birayyuu qaqqabee namoonni hedduun nu qaqqabeera jedhanii ergaa gara keessaa naaf barreessaa turan. Ayyee gaariidha. Mee qaxxisni qabsoodhaa maal of keessaa qaba? Muummeffannaan asoosama dheeraa qaxxisa qabsoodhaa maal of keessatti hammata? Lamma argee hawaasni Oromoo kun aduuchaa fi cunqursaa abbaa irree irratti jigee fi falmaa inni godhuu qabuu fi maal akka gochuu qabu kan akeekuudha qaxxisni qabsoo. Achi keessatti uummata Oromootti roorroo itti dhufee ofirraa qolachuudhaa fi yookiin immoo ba'aa garbummaa irratti jige sana ofirraa kaasuu fi uummanni Oromoos ta'ee qeerroof qarreen dargaggoon maal akka gochuu qabanii fi akkamitti akka garbummaa kana jalaa baanu cunqursaa kana jalaa akkamitti baanu kan akeektuudha. Kun immoo kan ta'uu qabu teenyee callisnee haasofnee osoo hin taane akkamitti akka tooftaa diinaa irra caallee irraa aanee mo'annuu fi akkaataa itti galma yaadne ga'u kan akeekuudha. Ayyee egaa qaxxisni qabsoodhaa seenaadhuma qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas ammoo gidirfama Oromoof Oromiyaa irra ganna 150 ture. Gidirfama yookaan kolonii kana jalaa ba'uuf ammoo Oromoon maal godhuu qabaa falallee kadha'uudhaan. Achi keessatti egaa jiraa fi hiraafama uummata Oromoo irra ga'ee ofirraa kaasuudhaa fi wanti inni gochuu qabu tokko kan jiraate kan achi keessatti furmaata biraa kan hin qabne afaan qawweetiin uummanni kun kan garboome furmaanni isaa tokkittiin afaan qawweetiin roorroo isa dhufe kana ofirraa qolachuu fi bilisummaa mataa isaa fi birmadummaa mataa isaa gonfatee biyya isaa heeraaf seera mataa isaatti bulfachuu kan achi keessatti barreesse haala kanaatiin filannoo biraa kaa'eetii hin jiru afaan qawweetiin uummanni kun kan garboome afaan qawweetiin akka bilisumuu danda'udha. Tooftaa fi maloota akkamitti akka fayyadamee mudannoo fi muuxannoo tokko qabsaa tokko qabsoo keessatti mudachuu danda'anii hedduutu achi keessa jira. Kitaaba kana yoo dubbistee ta'ee achi keessatti akkuma loluun jiraatu lolamuun ni jiraata akkuma booji'uun jiru booji'amuun ni jira waraanni lolaa lolchiisaa hin booji'amaa booji'amee immoo achumaa nafa osoo hin taane wareegamni illee jiraachuu malti wareegamni immoo qaxxisa qabsoo kana kakaraadhaaf osoo hin taane akkamittiin itti fufee qabsoon kun akka galma ga'u qabsoo kun immoo akkamittiin akka dhalootatti darbe dhaloonni immoo maal gochuu akka qabu hedduu achi keessatti barreessee jira. Kana fakkaata. Ayyee gaariidha gaa ati amma jaallola waraana miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO'ti
bakka tokko teessa miti lolarra jirtaa waraanaa bu'aa bayiitu jira aduutu jira qabbanatu jira mee bu'aa bayii tamii keessa dabarteeti kan itti kitaaba takkaa'u asoosama qaxxisa qabsoo jedhu kana barreessuu dandeesse. Beeki sana yoon sitti muudhaaf jedhee baay'ee dheerattiin ulfaatti kitaabuma kanaa waa'ee kitaaba kanaa qofaa isaatti booda gaafa qaxxisni qabsoo galma ga'ee galma yaade sana ga'ee boqotu mataa isaatti seenaa qaxxisa qabsoo barreessuuf hin ta'a jechuudha. Mudannoo hedduu qabdi. Hin beekta waraanaa bu'aa cayii qabdi. Dirree qabsoo amma jirrutti roobni ni jirti, aduun ni jirti. Mudannoo danuu keessa darbeetanii kitaaba kana kan barreesse. Yeroo hedduudha kan na jalaa badee roobni na duraa balleessee na duraa cicciree ammoo ammas utuu abdii hin kutatinii irra deddeebiidhaan kan hin barreessee bilbilatti kan hin jijjiiree buufa kompiitaraadhaan barreessee sanammoo lola keessatti illee kan na duraa badee boodarrallee mudannoodha waan ta'eefi qabsaan abdiin kutatu yeroo 5 olii fi kan na duraa badee deebi'ee kan hin barreessee amma fuula dubbistootaatiin ga'e baay'ee nama nuffisiisaa amma daddafsiisaa fi nuffisiisaa booda kitaabni kun ija dubbistootaa duratti mul'achuu kan jalqabeedha jechuudha. Hayyee bu'aa bayiin sun akkuma jirutti jiraatee hagam tokko sitti fudhate qaxxisa qabsoo barreessitee qacceessuudhaaf. Dura itti yaadaan ture haala jiruuf jireenya hawaasa kanaa fi hawaasni kun maal akka ta'uu qabu yaadee erga jedhee qubeessaa fi waraqata adii kan inni walitti buuse waggaa 5dha yoo xiqqaatee waggaa 5tti fudhate. Aga kana qabsoo kana waliin ani waraana har'a addanan oolaa borunan deemaa ittannaan socho'aa kanaaf jecha naami jechuu hin dandeenye imaanaa sabaatu nu harka jira wanti ta'eef dirqama lama baachaa jira. Inni tokkoffaan dirqama uummanni Oromoo kun nutti kennatee fi hir'uu sabaa fuunee baannee sochoonaa inni lammaffaa immoo gamaatii Oromootiin dirqama kabiroo baachuun dirqama lama yeroo tokkotti baachuun ulfaattuudha. Sababuma kanaatiif aga waggaa 5 na duraa turuu danda'eera. Hayyee bareedaadha gaa barreessitoonni ol ka'inni bu'aa ba'ii ati keessa dabarte kanarraa waan guddoo akka baratan warri haala mijataa keessa jiran ammoo kanarraa akka barreessan barnoota guddaa akka irraati argatan abdii guddaa qabna gara fuulduraattanis kitaaba kanaa argachuun yaala nan dubbisas bal'inaan walitti deebinee tarii mari'atuudha ni dandeenya ammoo dubbistoonni kitaaba kee kana attamitti argatuudha danda'u fakkeenyaaf ati miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBOti magaalaa baatee fi magaalaa dhiyeessitee namootni argatanii fi dubbisuu hin danda'anii haala jirurraa jechuu kooti. Haa ta'uti haala ittiin kitaabni kun hawaasa bira ga'u maaltu mijaa'aadha jira? Akkaataa hawaasa kana bira ga'u mijeessaatiin jirra. Kitaabni kun aga barreeffamee sooshaal miidiyaa irratti gaafa gadhiifamu dhageettii hedduu fi jaallatama guddaa hawaasa Oromoo biratti fudhatee jira. Hawaasni Oromoo qaxxisa qabsoo dubbisuudhaaf eegote kun immoo akkamittiin argachuu akka danda'u maloota garaagaraa yaadatan jira. Akkuma jetee ani waraana bilisummaa Oromoo magaalaa ba'ee kitaaba kana raabsuu gurguruu fi dubbistoota biraan ga'uu hin danda'u. Ammoo ijoollee hiriyootaa fi sabboontonni akkasumallee ijoollonni na gargaaranii naa gulaalaa turan ijoollonni na gargaaranii naa barreessaa turanii akka hawaasa kana biraan naa guddaanii abdii guddaan qabaa. Dirqama kanallee isaanillee fudhataniiru. Bakkoota cidhaa bakkoota uummanni Oromoo walitti qabamee ayyaaneffamu akkasumas manneen barnootaa garaagaraa mana dubbisa kitaabaa fi kan kana fakkaatanii naannoo sanatti akka gurguramuu fi golee Oromiyaa hundattuu fuula dubbistootaa bira akka ga'u namoonni hedduun kara keessaa na gaafatanii jiru. Dirqama kanaa namoonni fudhatanii kitaaba kana raabsaa jiran illee hin jiru. Kitaabni kun bakka hundumaa akka ga'u abdii guddaan qaba. Hayyee bareedaadha. Gara fuulduraatti bal'inaa walitti deebinee wal odeeffannaa ammoo dhumarratti dhimma kitaaba keessa haa ta'u addatti ammoo uummanni Oromoo bal'aan akka waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo WBO jabeeffatu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo WBOdha wajjiniin akka ta'aniif waan dhaamtu yoo qabaatte. Dhumarratti dhaamsinii ani akka waraana bilisummaa Oromoo tokkotti dhaammadhu yoo jiraate jedhee kitaaba qaxxisa qabsoo kana keessatti hawaasni Oromoo yoo dubbisee waa hedduu irraa barataa wareegama qaamaa fi qalbii waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif baasaa jiru kitaaba sana keessatti kaa'amee jira. Seenaa hedduu kan wal fakkeessee bifa asoosamaatiin achi keessatti barreesse akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo dadhabbii fi wareegama qaqqaalii uummata Oromootii fi akkaataa inni itti uummata isaatiif wareegama baasaa jirutu achi keessa jira. Sana waa hedduu irraa barata. Waraanni bilisummaa Oromoo kan amma dirree lolaa irra jirus waan hedduu irraa barata. Achi keessatti bu'aa bahii qabsaa tokko mudachuu danda'anii fi qabsaa sana bu'aa bahii mudatan immoo akkamittiin akka injifatuu danda'u qabsaan yoo kitaaba sana dubbisee jedhee muuxannoo ittiin
achi keessa argateen itti fayyadamee dirree lolaa kana irratti leenjifannootti bahuu danda'an jedha. Gama hawaasa Oromootiin dhaamsi dhaammachuu qabu nuti irree gaachanni uummata Oromoo isaaniif jennee baddaa gammoojjii Oromiyaa keessa kajoorru irratti iyyuu kunoo hojii aartiif illee uummanni kun dubbisuu qabaa barachuu qaba inni dhugaasuun cinatti ammas kitaaba barreessinee kan nuti akka isaan dubbisanii seenaa qabsoo irraa barataniif kan inni barreessine kaleessa dheengaddaa qubuma qubeessaa qabatee barreessaa turetu har'a bosona seenee qarabaa harkisee mootummaa gabroonfataatti dhukaasaa jira. Sana riyaalitii jirtu haaluma kanaan ibsachuun barbaada. Waraana kana jabeeffachuu, waraana kana cina dhaabbachuu, tokkoof tokkitti waraana bilisummaa Oromoo malee abdii tokkitti akka hin qabne baree hawaasni kun yoo waraana kana cina hiriiree jedhee nuti bilisummaan keenya yeroo dhiyootti akka argannu abdii guddaa kan qabaa. Hawaasa keenyaaf qeerroof qarree keenyaaf kan dhaammadhu waraana keessan jabeeffadhaa, waraana keessan duukaa hiriiraa, waraana keessan tumsaa abdii isin qabdanii gaachanni keessan waraana bilisummaa Oromoodha jedha gara xumuraatti. Ayyee dhugaadhumatti barreessaa asoosama Oromoodha qaxxisa qabsoo karaa raadiyoo irraa biyyoolessa Oromiyaadha dhiyaattee yaada keessa dhaamsa keessa addatti immoo dhimma kitaaba kee qaxxisa qabsoo irratti dhaggeeffattoota keenyaaf waan qooddeef jaboon si galatoomfadhaa. Fuuldurallee dhimma kanas haa ta'u dhimma kabirootiif akkasuma walitti deebinee ol odeeffannaa. Ammoo akkuma tuqxee dabarte qeerroof qarree Oromoodhaa barsiisaa barattuu dooktara Oromoo kanaan dura magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti diinaan kokkee ol qabaa turan har'a immoo kunoo akka kee kana bosona Oromiyaa seenanii lolanii lolchiisaa sanarrayyuu immoo tarkaanfattanii kunoo sadarkaa kitaaba bosona teessanii barreessitanii hawaasa Oromoo dubbisuudhaan ga'aadha kan isin jirtan kun dhugaadhumatti injifannoo dachaadha. Horii bulii deebanii qalamni kee kanarra haa mirgisu fuuldura sitti deebiinsi odeeffadhaa kanarraaf horii bulii adda godhuuf deebani. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa isinillee carraa kana naalaattanii na dubbisuu keessaniif hedduun isin galatoomfadhaa isinis horaa bulaan nu jiraadhaa ulfaadhaa nagaan tura. Bu'aa bahii jireenyaa kan biyya keessaas kan biyya hambaas of keessaa qabdii jechuudha. Isa abbaa kitaaba kanaa aga xumuraatti dubbisee jedhetu dhamdhama mi'ooftuu sana dhamdhamatee irraa waa barataa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa baay'een isin kabajaa isin jaalladhaa jechuudha. Kasoo janni jabee itti baqee harkaa miila isaa itti dabee leenca baandiyaa leenca baangee.